Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeel Tuubii biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu. Akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfini teessoo isaa Aariyaam irratti sa'aatiif haa ta'u jecha barnoota keenya walitti fufiinsaa koorsii waa'ee kadhannaa kutaa 32ffaa guyyaa har'aa kana kadhannaa guyyaa ayyaanota gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosiitiin kadhataman kan jedhu kutaa 32ffaa waliitiin ni ilaalla. በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በዓላት ዕለት የሚጸለዩ ጸሎት ጉያ አያኖተ ጎፍታ ኬኛ ኡማ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከደናወን ከደተመኒ ጀዳ ማል ጀኔ ከደናላተ ከንጀዱ ሚሴንሲ ሃራ ታተን ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገቲና ወሬን ሞዱረ ሚሴንሰ ወልዳ ኬኛ ዮኪን ሞ ቻናሊ ኬኛ ታተን ሼሪ ፊ ላይክ እንደገቲና ጀቹን በርባዳ guyyaa har'aa kana ammoo guyyaa ayyaanota gooftaa keenya uumaa keenya Iyesuus Kiristoosiin kadhannaa kadhatamu kan jedhu kutaa 32ffaa waliitiin ni ilaalla. Innis akkana jedha: maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin jechuudhaan eegala. Sanaan booda yaa gooftaa si galateeffanna, siifis saganna, ogummaa waan hundumaa gorsa jecha keetiin eebba kee galmee eebbaa bakka gammachuu jireenyaa faayidaa keenya hundumaa sirraa kan argamu burqaa jireenyaa kan taate yaa Waaqa arjaa lubbuu dhangalaatuun kan ishee dheebuu baastu duuka bu'ootaatiin kan galateeffamte galanni kee galmee mootummaa kee irratti nuu kenni. Luboonni kee gonfoo qulqulluu irraa kan hojjetame uffata qulqulluu gara abbaa kee ga'uudhaaf karaa sana jaalatanii gara sanatti galuudhaaf kan taatu ati balbala jireenyaati. Warqii qulqulluudhas ibsaa ifas waan taateef addunyaa mi'aa dhabdee kan mi'eessite soogidda keetiin dukkanicha kan ari'atte addunyaa hundumaatiif kan iftu ibsaan kan hin raafamne bu'uura kee kan hin diigamne gamoodhaan gamoo ijaarame kan hin cabne bidiruu fi bu'uura kee golga kan taasiste wanjoo sana kan namarraa salphiste ba'aa sanas kan namarraa salphiste sidha. Humna kee ogummaa keetiin kan ta'u Iyesuus, yaa Iyesuus Kiristoos, eenyummaa keenya siif guyyaa kana bichisiisneerra. Eenyummaa keenya siif bichisiisneerra yaa gooftaa. Guyyaa kana warqiidhaan qarshiidhaan warra sii dhiyeessan, warqee qarshii warra sii dhiyeessan miti, dabiinsaa fi cubbuudhaan kan ta'u addunyaa darbu kana keessa ganzabii yookiin immoo qarshii akka hin godhanne, kan hin dulloomne uffata sana miti, du'aan kan dabarsu sana miti, ati kan qalamte hoolaa miti, ilmaan namootaatiif kan mul'atte dhugumatti jaalala kee galata kee aarsaa kee dhiyeessuudhaaf malee. Yaa gooftaa ko, ani ilmi kee dhiphina narraa fageessi, xiqqummaa koo agartee kan na hin tuffanne, fannoo irratti immoo jaalalaan kan na boojite, otoo naaf hin ta'iin kan na eebbiste, yeroo hundumaa badii koo narraa fageessi, nama haaraa na taasisi, horiisaa kee narraa fageessi, arjummaa kee naaf baay'isi. Dhugumatti eegaa koo kan taate yeroo hundumaa kadhannaa koo
aarsaa koo kan hin tuffanne, kan na barbaachisu, siin eeyyama keetiin yeroo hundumaa kan naaf taasistu, harka koo aarsaan sii dhiyeessu, siruma kisoominaan siifan dhiyeessa. Aarsaa harka koo kisoominaan siifan dhiyeessa. Abbaa arjaa Iyyasuus Kiristoos, ani garbicha kee waa'ee jireenya koo waan na barbaachisu akka naaf kennitu amanee, amantaan amaneedhaan akka na daawwatu hundumaa yeroo kana kabaja kan ta'u ajaja kee siin sodaachuudhaan karaa kee qajeelummaa irra seera keetiin kabajee laphee koo irratti naaf barreessi. Kanan baradhe wangeela kee humna kee akka barbaachisutti beekee uumama haaraatiin cubbuudhaan uumama haaraatiin akka mo'adhu, ka'uu koo jiraachuu koo situ beeka, ati na gargaari. Tajaajila furaa yeroo hunduma naaf kenni, waaqa tolfamaa akka hin waaqeffanne, mufannoo koos innis immoo hafuura sagaagalaa, machii, sanyummaa, qarshii jaalachuu laphee koo irraa fageessi. Yaa gooftaa koo uumaa koo Iyyasuus Kiristoos, eeyyama kee malee eeyyama kootiin kanan hojjedhu badii hanga baraatti narraa balleessi. Yeroo hundumaa galata keetiin mana qulqullummaa kee keessatti argamee faaruu ergamootaa akkan faarfadhu, faaruu ergamootaa akkan siif dhiyeessu, baay'ee lalisaa kan ta'e sagalee daa'imaatiin faaruu dhiyaate sana akka na dhageessitu, akka hin dhaga'u na taasisi. Yaa gooftaa ko, bu'uura kee dhiiga keetiin kan bu'uureessite, siin kan ta'e qulqulleettii mana kiristaanaa nageenya ishii yaadi, amantii qajeeluudhaan qulqulloota abboolii keenya barbaaduudhaan kan ijaarame mana keessa kan jiru hundumaa eebba kenniif. Yaa gooftaa, biyya keenya maalummaa ishii eegi. Namas beelladas bineensas nageenyaatiin yaadi. Ana garbicha kee kan ta'u, ana garbicha kee abaluu yookiin immoo maqaa kiristinnaa keenya asirratti himuu dandeenya, eegin hanga barbaraatti amiin jechuudhaan guyyaa ayyaanota gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos gaafa 6, gaafa 13, gaafa 7, gaafa 27, gaafa 29 guyyaa ayyaanonni gooftaa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoos kabajamanii oolan kadhannaawwan akkasii kana kadhanneetu Waaqayyo irraa eebba, nagaa fi jaalala argannaa jechuudha. Kanaaf guyyaan har'aa kutaa 33ffaa bifa kanaatiin kan xumurame gaafa ta'u, kutaan 33ffaa 32ffaa bifa kanaan kan xumurame gaafa ta'u, kutaan 33ffaa immoo kadhannaa biyya alagaa yookiin immoo biyya ormaa ta'anii kadhatan kan jedhudha. Kadhannaan kun keessumaa obboloonni keenya godaansaan biyya arabaa jiran kadhannaa kadhatanidha jechaadha. Maal jedhamee kadhatamaa? Kutaan 33ffaa itti fufaa. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dubbate, kan nu eebbise waaqa abboolii keenyaaf galanni ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa kanumaatiin nu ga'a. Nu haa turuu. Waaqayyo isin faanaa ta'u. Waaqayyo hunduma keessan isin haa eegu, isin haa eebbisu.